أتي بقى أماتي وقلت أصلا نمنو حالة مليتها وندندو بقرب أماتي نجانو قلت جات بودا أماتي باباك ينو جراتو وان بريدة لا يعني أنا في رارف مالي باباك وجرانا بريدة لا ما تقول خيستي أماتي بقرب نو دايمسه رب شيطان إنسان خيسة خلا بوصل لربي أباسون جا isin dhibamtee isinis abbaa manaa kiyya jettee sitti bilbilatte atis ka haadha manaa tiyyaa jettee wanta isin si goote san laaluu osoo hin taane kan jechuun ka isii dhibamsiise kun anas na dhibamsiisuu danda'a fayyaadha wanti kun isin feetu ijoollee isii keessatti haa deebitu feetu iddoo amma jirtu kan obboleessi isii birattis haa deebitu yaala argamuu qabdii jettee itti yaaddee akka isin si bilbilatteen iddoo sanitti argamtee isii achii fuutee mana yaalaa geessitee isii yaaluu keetiif hedduu takkaan si galatoonfadha galatoomni sin jedha isis ka rabbiin haafi waan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya arraleega deebinee ishee jirra waa'ee gammachuutiin isin dhufne meega saahiba kiyya Abubakriitu arraqa ganda keetti gaa baga rabbiin amaliyaa najjaajisee baga nagaan jechuun walitti deebitanii jeega jechuun yeroo dheertuu baatii afurmoo kana adda turtanii gaa harma feetanii walitti deebitanii baga rabbiin isin deebisee gammachuu teenyaa dhufe meega salaamata irraa baafna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftootaa fi daawwattoonni balloo shoo nagaa qabdanii fayyaa keessan isinin jecha har'a ka mana balloo jirraa wanti dhufneefis akkuma inni isiniif ibse gammachuudha gammachuu lamaan deebine jechuudha har'aasitti jara kanaanillee baga gammaddanii jechuuniif dhufne Yaasmiinii fi Aanaan balloolleen ka baga gammaddee jechuuniif ammas akkasuma haati manaa haati ijoollee kanaa jechuudha akkuma isinuu beektan yeroo hedduu wal dhabaniitiin ijoolleen illee adda baatee abbaa manaa isiitiin illee adda baatee ala turte baatii afuriif jechuudha baatii afuriif ala turte iddoo turte sanitti dhibamteetiin achirraa isatti bilbilattee inni mana yaalaa geesseetiin achirraa mana yaalaa irraa asii galte mana yaalaa sanitti illee ka amaliyaa taatee amaliyaa sanillee najaatee nagaan amaliyaa keessaa ba'uu isiitiifis ka gammachuudha sanis ka baga rabbiin nagaan si baasee rabbi si haafi'u jennaani isaan kanaanis ka baga gammaddanii jennaan jedheetiin dhufee baga gammaddanii isinin jedha walumaanu ka baga gammadnee mee salaamata gabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa mee jechuun waan gammachuu ummaa teessaniitii fi kaa tana ibsadhaame akka duraan gettee gaafummaan teessan bira hin jirre sanii fi kana isin hojii ture san har'a ummaan teessanis jechuun gaa nagaa jechuun gaa mana akamaattis geessine mana akamaarraa najaatee baatee dhufuudhaan hojii jiraachuu keenyaaf mee ibsaaf daawwattootaaf hedduu tokko isinirraa eegan daawwattoonni keenya. Saniifuu akka beektanitti ummati babaa kiyya aara walitti qabanii sanii mana obboleessanii baatii afur awsanii yoo itti guddate baatii shanfaa teesse sanii ummati jechuun dukkubee itti himne gizeessiin dukkubee siin nutti himte gizee mustashfaa geessine amaliyaa feetii jaanii gizee kashaafaaf kana hunda kaasne sanii amaliyaa geessine amaliyaa rabbi baasa alhamdulillah gammachuun teenyata afaan hin dubbataniini baga nu hunduu rabbii nagaa nu gammachiise san durallee babaan kiyya akka ummaatillee akka abbaatillee ta'ee nu gammachiisee nu bashannansiisee adiiqaa nu geessee mana hunda nu geessee waa hunda nu bitee san hunda viidiyoo tana fixan booda san deemaa laala. Ayiwa daawwattoonni keenya jechuun sallaaloo qabaadha. Babaan fi kan nama gammachiisa. Mee hannu mee salaamata gabaadhu daawwattoota. Salaamata gabaadhu babaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araan tan akkatti isin deebinette iddoo takka gammannee eegummaan mana nu deebite sandurallee osoo ummaan nu deebin gammachuun qabnee osoo babaan keenya bira jiruutti saniif gammannee iddoo takka gammannee isin jedha. Egaa hasumaanuu gaa ijoollee jechuun gaa baga gammaddanillee egaa daawwattoota keenyaan jettanii maashaallah bareedaadha. Har'a gaa jechuun akkanatti gaa ummaan teessanis gaa deebitee anis waliin jiraachuun bareeda moo akkami baabaa? Bareedaadha. Akkana maashaallah himi. Gaafa gartee ummaan teessana sirin bira hin jirre jechuun gaafa gaa isin xiqqishoo waliin mufannee gaa jechuun deemtallee karaa keessaatiin gaa osoo viidiyoon mariin dheeyinee ummaa teessaniin kottuu gali jennee naaf isin gaa waliin kadhachuu turre namni namallee itti goolee gaa saayibonni keenya Abubakri faan dhaqadhee jechuun gaa kottuu gali jedhaniini ummaan teessillee gaa jalaatittee wanni jalaatittees gaa nama gartee nugitti haasitu ta'ee ummaa teetii fi ana adda baasuu fedha takkaa'oo isin biraa oofu fedhu saniitu akkas godhee san hunda gaa jechuun rabbiin gaa as deebisee jechuun fayyadama xiqqoon kun kaa gua itti dhufe kana hunda gaa keessatti alhamdulillahi isinillee gaa nu yaamtee nutis waliin dhayine naasira fuunee akama geessine waan namni hin godhiniif kagartee namni biree dhusan hin godhiniif nuti gaa goonee fi maaliif gaa isinis ummaatee sanii
Anis ilmaan kana kaisin kana naa qabdi haadha mana kiyyaati nama ijoollee tana naa qabu akkamitti jechuun haadha mana fi jechuun namoonni beektanii hedduu kabaja hangaa bakka biraallee jiraattu hedduudhaan kabaja maaliif sibillee kabajaan qaba haadha mana kiyyaatiif illee ammoo ijoollee tanaaf jechaafis haadha mana kiyyaa sirrittiin kabaja maaliif namni ijoollee tana qabu haati manaa yoo itti galtee nagaa wajji jiraate irra bareedaa mire. Egaa asumaanuu Abubakar Kirimee akka nennaa ijoolleen hedduu takka gammaddee haadhaaf abbaa wajjin bakka takkatti agartee jiraachuu feeti bakka rabbiin bakka takkatti nu deebisee nagaan kan nu jiraachisee atillee boo bakka gammaddee jechuun akkuma duraan kee isaan dheexanii duraan kadhachuu tursanitti rabbiin nurraa gaafseeti alhamdulillah rabbil aalamiin. Egaa warri xiqqoon tun dhuftee jechuun fayyaan rabbumaa fidaa rabbumaa namaa fidaa rabbumaa nama fidaa egaa tunas wanni fidee kan keerumaan jaa maaliif waan namni jettee nu gidduutti kufuutee isiis hambisee jechuun naa isiis duutaa garaa godhisan anillee beekatu waan bira kutee dheeleetuma kadhachaa isiinis argaatuma nama biraatis argaatuma isiin didaatis hojinaar dhalaa jechuun dubartoota akka isaan aaranitti nuti hojii aaruun qabnu har tokko illee jechuun gorsa nama hundaafillee ta'uu danda'a akka kiyya kuni maaliif akkas godhee beekta hojii aaree yoo lole si adda ba'ee dhalaa biraa fiduun ijoolleetii tana rakkiftee jechuuf hanaan rakkifte yaasmiin rakkifte yoo isiin fuulatti guurte anoo yoo hin danda'are ilmoollee tarmakka isii tana tarmakka isaa tana haadhalti yoo isaan gara fuula guurte hin danda'u jechuudhaafin haadhoo mana kiyyaa tana jalatti jechuun caccabee jechuun obsee fi waan ta'u rabbinis tarfannaan achuma naa kama geessine alhamdulillah akkasitti isinis najjaate wayyoo itti mana san jetti taa'uu dandeessu saniif isis dhifne ijoollumaa wajjin gammachuu Abubakri agartee isii gaafachuu dhufeef jechuun walumaanuu fiidiyoo tana dirqamnee daawwattoonnis nurraa gammadu duraan hedduudha nu eegaa jiranii haati mana keetii hin galle moo hin galle haadha jechuun maan galchine haadha jechuun hanaan maan galchine maaliif jechuun bakka sanii dhiiftaa janiiti daawwattoonnis hedduu takka jechuun nu hojii darramaa turanii daawwattoota keenya arra galtee jirti isintu gammadaan jaa mee Abubakri asumaanuu taasiseeti gammachuun teenya wal faana. Ani hedduullee waan biraa waan jedhuun qabu dursee baga gammaddanii hundi keessanuu isin jedha baga gammaddanii baga gammannee manattis deebi'uufis dhibee itti jiru irraallee dhibeen amalees ta'u jechuun yaala argatteetiin jirti isinis isis rabbi haa afiyo ammas hedduu siwii kanaayyuu hedduu galatoonfatu barbaada beekta maaliif yoo jette ati miidhaa miidhamtee fi jechuun diddaa isiinsis ijoollee tanas haga isiin achi deddeebi'anii isii tana kootu mana keenyatti nu galii jedhanii isii gaafatanii isiin diddesan hin laalle isiin dhibamtee isiinis abbaa manaa kiyya jettee sitti bilbilattee atis haadha manaa tiyyaa jettee wanta isiin si goote san laaluu osoo hin taane kan jechuun isii dhibamsiise kun anas na dhibamsiisuu danda'a fayyaadha wanti kun isiin feetu ijoollee isii keessatti haa deebitu feetu iddoo amma jirtu kan obboleessi isii birattis haa deebitu yaala argamuu qabdii jettee itti yaaddee akka isiin si bilbilatteen iddoo sanitti argamtee isii achii fuutee mana yaalaa geessitee isii yaaluu keetiif hedduu takkaan si galatoonfadhaa galatoonis hin jedha isis rabbiin haa fi wanni hedduullee waan jedhuun qabu kana olitti maaliifuu nuti kan barbaannu duras akka dhibdeen isin jidduu jiru furamuudha rakkin isin jidduu jiru sun furamee ijoolleen tunis haati isaanii bira deebitee akka gammadaniidha wanti nu barbaadu turre har'a san argannee jirra wanti biraa wanti nu hedduu irra haasofnu hin jiru jechuu barbaadeeti jechuun waan barbaannu argannee jirra isiif immoo hordoftootaa fi daawwattoonni keenyas du'aayii godhaa fi isin hin jenna maaliifuu dhibeedha dhibee kana maafi doktorri sababa malee rabbiin isii haa fi jedhaati du'aayii isiif godhaa isaan kanas ijoollee isiitii fi maatii kana hundumaa jechuun mana kana rabbi walitti haa urgeessu jedhaati du'aayii teessan itti roobsaa isin hin jedha. Egaa asumaanuu jechuun mee isinillee du'aayii nu godhaadha daawwattoonni keenya egaa akka du'aayii nu godhan ni feena nutillee gaafa akkuma jirru du'aayii isiniif goona rakkoon qabu gartee kan akka tees jechuun rabbi rakkoo haa baasu kan dhibnumas rabbiin dhibee gartee haa fayyisu kan gartee haajimes haajaa rabbi haa baasu jenna. Akkasumatti mee isin hundinuu du'aayis walii godhuun barbaachisaadha nutis nu godhaadha nutis isin goona mee asumaanuu yaasmiin ummaan teetis jechuun galuu keessan kanaaf mee daawwattootatti hima baga rabbiin nu galchee abbaa keenyaa fi ummaa teenyas akka hojii jiraanyu feena egaa nuti adda addatti hin feenu jaati mee ibsaaf jireenyummaa keessanii alatti dularratti baga ummaan nu galte namni haadha malee taa'uu hin danda'u. Baga rabbi ummaatii nagaan nu galteen jaati booda ummaatii baba keenoo jiraatu waan bareedaadha yaani
أنا في رالف مالي باباخي وجيراننا بلاد أنا مرة تكون خيستي وما أدري ربي وديبسه ربي شيطان إنسان خيسة خلا بوصل لي ربي أباصون جا ربي أكن ديبني إنسان خيست اللي كمان ما أنه كم يتر ما شاء الله أنا كان دودو كان لما تيجي من شوية دبته كون دينو guba ba ka fi ba ta wajen tira da roya ya ba ta fi ummancin jiratin manne si oso sin jiran ne mare du e kuma ce man ude ta kana du ta ka gamman sin ja ما شاء الله akkana gaa kun olaaf daawwattoota hordoftoota keenya gaa jechuun gaa ijoolleen gaa jechuun maaliif jechuun mukni baala hin qabne hin tolu jechuun gaa haadhaa fi abbaan waggaa ijoollee fi ta'u jiraatan jechuun muka baala qabu akkasittis jaachuudhaaf fedhanii daa'imni kunuu beeku gaa maaliif jechuun nuti gurguddoodha. Wanni kun jechuun nama hundaafillee gorsaa taatu haati mana keessanii jechuun gaa warreen jechuun haadha manaa jalaa qabdan warreen hin qabnellee qattee hawlii jaarratu yoo haadha mana keessatti walitti aartanii dhalaan jechuun xiqqashoo eegaa xiqqoo nama aartii jechuun aarree dhiiraatii fi kadhalaa tokko miti yoo isiin qadeemtu ta'eefillee obsaadhaa jechuun akka manatti hirbiftanii akka jechuun obsitanii fi mana keessatti illee aara buufachiistaniin isiniin jaha awwannin isinii dhaamu jechuun waan kana mee Abubakar kanarratti waan dhaamannoo ni qabdaa jechuun daawwattootumaafuu jechuun nama hundaafuu gorsaa taatu wanni keenya kuni. jechuun hedduullee waan dhaamu hin qabu maaliifu namni hunduu namni jechuun ka hanga san hin beekne hin jiru beekta maaliifu jaarsaaf jaarti jechuun kafana waliiti. Beekama. Ammas yeroo ammaa kana heddumminaan beekta icciin jaarsaaf jaarti sooshaal miidiyaa kanarratti deema. An ammas kaa icciita hanga danda'ametti namni tokko jaarsaaf jaarti waliin bu'u waan noolle maaliifu namni nama badeetiin waliin bu'a. Namni mana keessa waliin galu immoo waliin bu'u waan noolle. Garuu immoo waliin bu'iitii xiqqoon akka hammeenyaatti ilaaluu hin qabu namni. Jaalalli illee waliin nama buusa beekta. Jibbaa qofaa miti. Jaalallis waliin nama buusa maaliifu nam tokko hinaafuu danda'a. Hinaafeetiin jechuun eessa dhayte maalii taate waliin jechuu danda'a namni tokko jaarsaaf jaartii erga ta'e waan sanis walii obsuu danda'udha jechuun. Yoo dhalaan akkasitti ati obsuu qabda. Akka jibba qofatti osoo ilaalle dhalaanis kaa dhalaayis haa ta'u dhiiras haa ta'u tokko hinaaftuu ta'uu danda'a yookiin jaarsi hinaafuu danda'a yookiin jaartiin hinaafuu dandeetti. Hinaaffaa isaa sanis kaa jibbatti osoo hiikuu hin taane gama jaalalaatti jijjiiranii namni na jaalataa saniif hinaafaa jedhaniitiin obsuun wal danda'uun dirqama amala walii beekuun amala walii beekuun hedduu bareedaadha. Jaarsaaf jaartiin waan xiqqoof walitti buutee adda diigamuu hin qabdu jedhaan hedduu waan biraa waan dhaammadhu hin qabu. Ayyee anaatu jechuun wanni dhaamu qaba. Daawwattoota hordoftoota keenya jechuun gaa wanni dhaammannu angaa jechuun baga rabbiin na gammachiise ijoollee tiitallee baga gammachiise haadha mana kiyyaallee gaa baga jechuun gammachuudhaan gaa manatti deebisee dhibdee isii turtullee gaa jechuun nagaan furree rabbi wajjin alhamdulillahi isiis baga rabbiin manatti deebisee ijoollee tanaa wajjin jiraachuun bareedaadha. Nutis walumaanuu guutuutti jiraachuun keenya bareedaadha. Garuu gaa ijoolleen tiyya hedduu duraanillee yaadu turte egaa guyyaa irraa jechuun bira geessitiin gaa agarsiisu ture isiitu galuu dide maleedha. Garuu gaa wanni akkas nu godhatanis gaa isinillee keessa garteeti egaa kufuma nuti gaa dhala adda addaatii fi waan balaa adda addaatiin uumame kana jechuun beeneeti waa hundaa'uu fedhee irra waa hunda gaa asirratti isin haasa'uun barbaachisaa miti waa hundaa'uu baga gammannee baga ijoolleen teenyaas gammaddee asumaanuu gaa baaba mee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.